Beelli waraanni kirkirri lafaa dhukkuboonni hamoo fi daddarboon balaawwan uumamaa baay'achuun mallattoo deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duraan kenne keessaa warra muraasadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 fi 25 dubbifachuu ni dandeessu. Chaayinaan torban kana guutuu muddama hamaa keessa jirti. Biyya Waaqayyoon hin beekne baay'ina uummataa fi daldala addunyaatiin addunyaarraa sadarkaa lammaffaa irratti argamtu Chaayinaan dheekamsa keessa jirti. Bubbee hamaa rooba makatee roobeen Chaayinaa keessatti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaanii gadhiisanii buqqa'aniiru. Bokkaa hamaa fi bubbeen hamaan kun dachee kan sochoose ta'uunis ibsamee jira. Bal'inaan isin biraan geenya. Gama biraatiin Ugaandaatti beela hamaa uumameen namoonni hedduun lubbuun isaanii darbuun gabaafame. Addunyaan lubbuu lammiilee koonaaf baraaru jechuun watwaataa jirti. Ugaandaan kanas bal'inaan isin biraan geenya. Odeessa keenya dabalataa ba'a giddu galeessaatti argannetti yeroo darbinu waraanni Ameerikaa fi Iraan gidduutti adeemsifamaa jiru sadarkaa ulfaataa irra geera. Ameerikaan riqichoota Iraan dabalatee buufataalee humna waraanaa Iraan IRGC'n qubatee jiru hedduu barbadeessitee jirti. Lubbuun namootaas darbee jira. Iraanis deebii kenniteen buufataalee waraanaa Ameerikaan ba'a giddu galeessaa keessatti qabdu hedduu haala iltee jirti. Ulaa Hormuzis xirqim gootee cuftee jirti. Irraa kan ka'e gatiin boba'aa addunyaa irratti akkuma kanaan dura jechuudha suutaan dabalaa jira. Uummanni addunyaa sodaa keessa akka jiru ibsamee jira. Keessattuu Araboonni fi biyyoonni ba'a giddu galeessaa ammoo ciniinsuu cimaa keessa jiraachuurraa kan ka'e Ameerikaa fi Iraan araarsuuf olii gadi fiigaa jiru. Kanallee bal'inaan isin biraan geenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe godhaa. Mallattoo beelii sara fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa. Like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qodaa kallattiin gara bal'ina oduu keenyaatti wal wajjin dabarru. Obomboleettii hamaan lafa sochoosuu Chaayinaatti torban kana keessa si'a lama mudateen namoonni miiliyoona 2 ta'an qe'ee isaanii gadhiisanii akka godaansifaman sababa ta'eera. Obomboleettii hamaan Taayifoon Baabii jedhamu kun hanga kiiloomeetira 1000 irra marmaaraa akka jirus ibsamee jira. Hanga bal'inaa dachee biyya Faransaayii akka jechuuti jechuudha. Obomboleettiin kun jalqabaa sanbata duraa magaalaa handaara galaanaa jirtu Taazuu keessatti kan mudate yoo ta'u kan lammeessoo Weenzuu keessatti halkan qixxee mudate. Odola xiqqoo Jaappaan irraa dhukkee akka kaasees ibsamee jira. Taayiwaanitti rooba cimaa kan hordofsiisee yommuu ta'u fiixee kaabaa Taayiwaanitti sigiga lafaa hordofsiiseera. Sigigni lafaa bubbee hamaan uume kun Filiippiinsitti yoo xinnaate namoota 17 lubbuu dabarsuunis ibsamee jira. Bubbeen hamaan tirooppikii kun laaffachaa dhufus ammallee jiidhinsi olaanaan duumessa keessa waan jiruuf yaaddoo hamaa uumee jira. Bubbeen kun gara kaaba lixaatti yoo deemu humni isaa dhawaataa hirrachaa akka deemus tilmaamameera. Dilbata ganamaa wiirtuun bubbee kana magaalaa kutaa bulchiinsaa Zihejiang taatee Hazoonguu dhaqqabu miidiyaan mootummaa Chaayinaa gabaaseera. Ogeeyyiin akka jedhanitti obomboleettiin kun wiixataa gara bahaa Anhuuyiitti roobi ammoo garagaluu galaana Shaandoogiyaaritti gara kaabaa galaana keellootti bubbisaa jira. Miidiyaan mootummaa akka gabaasetti naannoo Ziyang keessatti namoonni miiliyoona 1.7 ol qe'ee isaanii irraa buqqifamuu fi godaansaaf saaxilamuun ibsamee jira. Naannolee ollaa keessattis namoonni 10,000 lakkaa'aman biroon godaananii jiru. Zijiang keessatti manneen barnootaa hojii fi sochiiwwan alaa kan dhaabbatan yoo ta'u balalliiwwan xiyyaaraa 400 fi balalliin baaburaa koontineerotaan lakkaa'amanii saaqamanii jiru. Magaalaan Weenzoo tan uummata miiliyoona 10 qabdu toora sochii obomboleettii kanatti dhiyootti kan argamtu yoo taatu abbootiin taayitaa naannichaa namoota 100,000 lakkaa'aman kana balaa kana jalaa oolchuuf qeerraa akka buqqaan gargaaraa jiru. Jiraataan magaalaa sana Li Zijiang jedhamu Rooyitersitti haakemetti sagalee baaxii manaa fi dameewwan mukeenii yeroo kukkufan dhagaa turre jedheera. Dhuguma sodaannee turre jechuudhaanis ibseera. Mootummaan Beijing balaarraa ooluuf namoota 100,000 lakkaa'aman akka gadi dhiisanii ba'an ajajuu isaas qondaaltonni ibsanii jiru.
Odeessa keenya Yugaandaatti argannetti yeroo darbinu Yugaandaatti namoonni 16 beelaan lubbuun isaanii darbe. Mootummaan Yugaandaa kaaba bahaa biyyattii kutaa bulchiinsaa Kaaraamojaatti torban kana keessa qofaa beelaan yoo xinnaate lubbuun namoota 16 darbuu beeksisee jira. Sababii beela kanaa hongee dheerate jechuun mootummaan Yugaandaa ibsee jira. Qonnaan bultoonni sababa hongeen hammaateef midhaan jalaa baduus ibsanii jiru. Eebilaa kaasee hanga jalqabaa bara oomishaatti roobni xiqqoomatu ture yookaan homtuu hin turre jechuudhaan ibsanii jiru jiraattonni. Ogeeyyiin naannichaa sababa jijjiirama qilleensaa hanqina roobaa mancaatii bosonaa dheedumsaa keemikaalaa farra ilbiisotaa hanqinni midhaan nyaataa mudachuu ibsu hawaasi beelaafis saaxilamuu danda'a jedhanis jiru. Ministeerri muummee Roobinaa Nabanjaa maatiin 60,000 lakkaa'amu nyaata dhabaniiru midhaan nyaataa jalaa badeeras jechuun ibseera. Waajirri isaanii namoota beelaan miidhaman kanatti naannichatti dhiyaachuun gargaarsa hatattamaa taasisuuf ajajaa kaabinoota mootummaa biyyattii eegaa jiraachuu ibsee jira. Mootummaan deeggarsa hatattamaa dhiyeessaa akka jiru dubbata. Boqqolloo, bisingaa fi boloqqeen ooyiruurra manca'anii jirus jedhameera. Ogeeyyiin raagni haala qilleensaa bu'uuraaleen jallisiin tooftaan damdamannaa gahaan akka jiraatu gaafatu. Yugaandaatti iddoo roobaa giddu galeessa hanqinaa midhaan nyaataa hamaan miidhamanii jiru. Bara 2022tti qofa namoonni 2,200 ol ta'an sababa beelaa fi hongee kanaan lubbuun isaanii akka darbe ogeeyyiin ibsanii jiru. Odeessa keenyaa xumuraatti yeroo darbinu Iraan doonii daldalaa ulaa Hormuz qaxxaamuruu irratti haleellaa geggeessuu hordofee Ameerikaan Iraan irratti haleellaa cimaa irra deebiin geggeessuu beeksifte. Gama biraan ammoo humni eegumsa warraaqsaa Iraan ulaa Hormuz cufuusaa miidiyaaleen Iraan beeksisaniiru. Ameerikaan haleellaa geggeessuu hordofee sa'aatii muraasa keessatti Iraanis buufataalee waraanaa Ameerikaa Yordaanos, Yuunaayitid Arab Emireet, Qaataar, Kuweetii fi Baareen keessa jiran misaa'ilaa fi dirooniin haleeluu beeksifteetti. Jalqaba torban kanaa Iraan dooniiwwan ulaa Hormuz keessa darban 3 irratti dhukaasa banuu hordofee Ameerikaan waliigalteen Iraan wajjin taasifame cabeera jechuun tarkaanfii addaa waraana Iraanii fi Iraan irratti fudhachuu eegalte. Ajaji giddu galeessaa Ameerikaa akka beeksisetti torbanuma kana keessa marsaa 3 Iraan irratti haleellaa cimaa geggeessee jira. Xiyyeeffannoowwan waraanaa Iraan irratti xiyyeeffachuun iddoowwan 140 haleeluus beeksisee jira. Buufataalee misaa'ilaa, diroonii, sirna ittisaa fi qunnamtii fa'aa irratti xiyyeeffachuudhaan tarkaanfii fudhachuun ajajaan waraanaa Ameerikaa baha giddu galeessaa beeksisee jira. Waraanni Ameerikaa fi Iraan gidduutti guyyoota muraasaan dura jalqabame sadarkaa yaaddessaa irra geera. Ameerikaan Iraan ulaa Hormuz banuu fi dooniiwwan achi keessa darban akka hin tuqamne akka hin haleelle ifatti akka waadaa seentu barbaaduu beeksiftee jirti. Iraan ammoo waadaa hin seenu ulaa Hormuz imaammata mataa kootiinan bulchuu qaba jechuun dhaadatti. Gaaffiin kun marii mootummaa lameen keessaa sanbata mootummaa Omaan keessatti geggeeffamuun duraa dhiyaateera. Miidiyaaleen Ameerikaa hangaa'ota maqaan isaanii hin ibsamne wabeeffachuun akka gabaasanitti Teheraan gorsitoota pireezidaantii Doonaald Tiraampiif dhuunfaan ibsa kennuun dooniilee daldalaa irratti haleellaa banuun dogoggora akka ture amanuu himanii jiru. Haa ta'u malee haleellaan sun garee hidhattoota keessoo mootummaa jalaa hin jirreen kan raawwatame jechuun Iraan ibsitee jirti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gama isaatiin walitti bu'iinsi torban kana sababa cufamuu ulaa Hormuz irratti uumamee jiraatus biyyoonni lameen marii dippiloomaasii itti fufuuf waliigaluu isaanii beeksisanii jiru. Garuu haleellaan dooniiwwan irratti raawwatame waliigaltee waraana dhaabuu cabsuu Ameerikaan ibsitee turte. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchiin garuu mootummaa isaanii waliigaltee waraana dhaabuu kabajuu isaanii ibsuun waliigalticha kan cabse Ameerikaadha jechuun himatan.
dubbateera. Ergaa marsariitii fuula X irratti maxxanseen Iraan waadaa ishee kabajjee jirti jedheera. Waxabajjii darbee Ameerikaa fi Iraan waliigaltee waraana dhaabuu mallatteessanii turani. Waliigaltee sana keessaa tokko Iraan dooniiwwan daldalaa ulaa Hormuuz keessaa karaa nagaatiin akka darban nageenya isaanii akka eegdu ture. Aangaa'onni olaanoon Ameerikaa CBS Newsitti akka himanitti mootummaan Iraan gareen siyaasa keessoo Iraan marii biyyoota lameenii gufachiisuuf yaaluun dooniiwwan daldalaa irratti haleellaa baneera jechuun ibsiteetti. Aangaawwan mootummaa Ameerikaa tokko deebi'anii gara mariitti dhufanii dogoggora raawwanneerraa dogoggora keenya sirreessinee marii itti haafumnu jechuun nutti himan jechuun dubbateera. Marii Oomaan keessatti geggeeffamu kanaan itti aanaan pireezidantii Ameerikaa JD Vance, ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Marco Rubio, ergamaa addaa Steve Witkoff akkasumas Jared Kushner soddaan Donald Trump mootummaa Ameerikaa bakka bu'uun ni hirmaatu jedhamee eegama. Ministeera dhimma alaa Iraan Abbas Aragaachiin marii kana irratti akka argamu ibsamee jira. Aangaa'onni Ameerikaa ibsa isaanii keessatti mootummaa Iraaniif karaa mootummaa Oomaan ergaa dabarsaniin ulaa Hormuuz banaa ta'uu isaa fi dooniiwwan daldalaa irratti haleellaan akka dhaabbatu ifatti ibsuu akka qabdu ibsaniiru. Aangaawwan tokko Rooyitersiitti akka himanitti ibsa sanaa yoo nuu kennan mariin itti fufaa, yoo didan garuu bu'aan isaa gaarii hin ta'u jedheera. Akkasumas Ameerikaan Iraan haleellaa dooniiwwan irratti raawwatame dogoggora akka ture ifatti akka amantu barbaaddi jechuun CBS News gabaaseera. Gama biraatiin jilli Qaataar jimaata darbee gara Iraan imaluun nageenya ulaa Hormuuzii fi tasgabbii naannichaa deebisuuf marii jalqabuu isaaniitu ibsame. Pireezidantiin Ameerikaa Donald Trump ergaa miidiyaa hawaasaa Tiraazis sooshaal irratti maxxanseen Riippaabilikii Iraan mariin akka itti fufuu nu gaafataniiru, nutis gaaffii isaanii fudhanneerraa, garuu Ameerikaan ifatti isaanitti himti yeroon waraana dhaabuu xumurameera jechuun barreesseera. Ganama har'aa sanbata kana Trump gabaasa Iraan isaan ajjeesuuf karoora qabdi jedhameef deebii kenneera. Yoo haleellaan akkasii irratti raawwatame humni waraanaa Ameerikaa naannolee Iraan hundaa guutummaatti barbadeessu jechuun akeekkachiisee jira. The Wall Street Journal fi miidiyaaleen Ameerikaa biroos akka gabaasanitti mootummaa Israa'el odeeffannoo mootummaa Iraan pireezidantii Ameerikaa ajjeesuuf karoora haaraa qopheessite jedhu Ameerikaaf himuu gabaasaniiru. Torban kana keessaa awwaalcha hoogganaa olaanaa Iraan duraanii Ayatollah Ali Khamenei irrattis namoonni muraasni Trump akka ajjeefamu waamicha dhiyeessuun isaanii gabaafameera. Torban kana keessaa walitti bu'insa cimaan Ameerikaa fi Iraan gidduutti uumame keessatti dooniiwwan sadii karaa Oomaan keessa darbuuf yeroo socho'an haleellaan irratti raawwatameera. Ji'a darbee mootummaa Ameerikaa fi Iraan waliigaltee qabxii 14 qabu mallatteessanii turani. Waliigalteen kun yeroo waraana dhaabuu dheeressuu, walitti bu'insa mootummaa lameen jidduu jiru dhaabuu fi rakkoolee naannichaa karaa nagaan hiikuuf kan kaayyeffate ture. Kutaa waliigaltee sanaatiin Iraan, Oomaan fi mootummoonni galoo galaanaa keessaa biroon bulchiinsa gara fuulduraa ulaa Hormuuzii fi tajaajila geejjiba galaanaa irratti mari'achuun murtee waliinii akka dabarsan tuumameera. yeroo walitti bu'insi turetti Iraan abbaa ulaa Hormuuz ta'uu ishee cimsuuf Pershian Gulf Strait Authority jedhamu hundeessuun heeyyamaa nageenya dooniiwwanii kennuuf to'achuun hojii jalqabuu ishee beeksiftee turte. Akka oduun Faaris ibsetti waliigaltee haaraan mootummaa Ameerikaa waliin taasifameen gara fuulduraatti bulchiinsi ulaa Hormuuz guutummaa Iraanii fi Oomaan wal ta'uun akka gaggeeffamu akkasumas dooniiwwan karaa sanaa fayyadaman kaffaltii tajaajila akka kaffalan yaadamaa jira jedhamee jira. Israa'el gama isheetiin yeroo waraanni naannichaa guddachaa dhufetti odeeffannoo basaasaa haaraa Iraan Tiraamp ajjeesuuf karoora baafachuu qondaaltota Ameerikaaf qooddee jedha gabaasni bahe. Iraan pireezidantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kan baatiiwwan darban keessaa waraana Iraan irratti banuun hoogganaa olaanaa biyyattii fi qondaaltota olaanoo ishee ajjeesan irratti haaloo ba'uuf karoora haaraa baafattee akka turte himamee jira.
haa ta'u malee Israa'el karoora haaraa Iraan Tiraampiif qopheessite kana dursitee bira ga'uun Ameerikaaf odeeffannoo kennuu ishee gaazexaan Wall Street Journal kamisa galgala namoota dhimmicha beekan wabeeffachuun gabaase. Gabaasaaleen miidiyaalee idil addunyaa kanneen biroos Israa'el Iraan Tiraamp irratti yaalii ajjeechaa raawwachuuf karoora haaraa qopheessite jechuun mootummaa Ameerikaaf odeeffannoo nageenyaa kana dabarsitee kennite jirti. Utuu walgahii koraneetoo biyya Turkiitti geggeeffamu irra jiru odeeffannoo yaalii ajjeechaa Tiraampiif qindaa'aa jiru kana kan nagahee pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo Turkiidhaa gara biyya Ameerikaatti deebi'u xiyyaara duraan ittiin imalee utuu hin taane xiyyaara haaraatiin gara biyyaatti deebi'uunis gabaafamee jira. Haa ta'u malee gabaastonni kunneen karoorri sun dhugaa ta'uu fi dhiisuun hanga yoonaa ragaan mootummaa Ameerikaatiin mirkanaa'uu mul'isu hin jiru jedhu. Gabaasichi akka jedhutti ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu fi qondaaltonni nageenyaa Israa'el biroos odeeffannoo kana mootummaa Ameerikaaf dabarsaniiru jedha. Imbaasiin Israa'el Waashingiten jiru dhimma kana irratti yaada kennuus didee jira. Pireezidaanti Tiraamp mataan isaaniiyyuu yeroo hedduu Iraan irraa sodaa nageenyaa akka qabu dubbataa tureera. Tibbanas walgahii neetoo boodaa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin na ajjeesuu barbaadu ganama kana argeera. Maqaan tarree isaanii hunda keessa jira hanga ammaatti xiqqoo carraa argadheera jedheen tilmaama jechuudhaan dubbatee jira. Waaqayyo addunyaa keenyaaf nagaaf tasgabbii guddaa nuuf haa buusu. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan sabskiraayib gochuun mallattoo beelii sana hunduratti isinii dhufu haala tuqutuquun ol kan jetturra kaa'adhaa laayik sheer godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qooda. Sa'aatii yartuun boodaa qophii wayitaaf gara biraan hanga deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.